kabajamtoot hirmaattoota hiriira kana akkuma hundi keenya beeknut bitooteessi 24 siidaa bilisummaa walqixxummaaf obbolummaa Itoophiyaa bu'uura tokkummaaf injifannoo ummattootaa irratti hundaa'e itti dhaabbatee guyyaa ciniinsuun jijjiiramaa bara dheeraa fedhii fi hawwii mirga abbaa biyyummaa itti goonfannee fi siyaasni shiraa seenaa itti ta'edha. Injifannoo gama siyaasaa diinagdee hawaasummaa fi hariiroo alaatiin arganne tarkaanfachiisuu fi itti fufsiisuun Itoophiyaa badhaadhinaan dhugoomtee fi qormaatilee imala keenyaa kanneen ta'an ilaalchaa fi gocha finxaalessummaa dabalatee rakkoo hannaa hojmaata badaa hanqina kenna tajaajilaa fi qaalominsa jireenyaa hujii dhabdummaa walqabatee deeggarsaa fi qindoomina hawaasa keenyaatiin furuuf akkasumas nageenya itti fufsiisuu qabnu sadarkaa hundatti mirkaneessuudhaaf galmoota misoomaa qabanne miira biyyaalessummaan olaantummaan fiixaan baasuuf xiiqiin hojjechuun dhimma xiyyeeffannaa hunda keenyaa gaafatuudha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa deeggarsa paartii keenyaatiif qabnu itti mul'isuuf karoora badhaadhinaa eegalame itti fufsiisuuf guyyaa waadaa keenya itti haaromsinuu fi waan ta'eef hirmaattonni hiriira kanaa fi deeggartoonni mootummaa keenya hundi baga guyyaa seena qabeessa kanaan nu ga'e qaama jijjiiramaa kana ta'uun keenyaatiin baga gammaddan baga gammadne jechuun barbaada. Guyyaa faajii bilisummaaf guyyaa faajii walqixxummaa guyyaa sirni cunqursaa itti diigame guyyaa aduun bilisummaa itti baate ummanni Oromoo godina Harargee lixaa kutaalee aanota adda addaatirraa dhuftan bitootessa 24 baga ittiin isin ga'e baga ittiin nu ga'e jechuun barbaada. Bitootessa 24 bara Oromoo walqixxummaa biyya kanaa ittiin mirkaneessuu danda'e bara Oromoon aangoo olaanaa itti qabate waan ta'eef sirna cunqursaa waggaa 150 booda bara injifannoo itti arganne waan ta'eef ummanni godina keenyaa hundinuu sagantaa kanarratti argamtan baga gammaddanii baga gammanne jechuu barbaanna. Afur guyyaa seena qabeessa guyyaa xiiqiidhaan guyyaan Oromoon hundi bilisummaatti argatte guyyaan kun dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa deebi'een dhufne maaliif guyyaa seenaa keessatti galmaa'e seenaan Oromoodhaaf galmooyte jechuudha. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa akka laafatti dhufe odoo hin ta'in guyyaa qabsoodhaan guyyaa wareegama meeqatti kafallee ittiin arganne itti asiin geenye jechuudha. Sanumaafuu guyyaa kana kabajuudhaaf as dhufuun kiyya an hedduu takkan carraa qabeessa yookaan immoo galateeffachuu barbaada jechuudha. Amma eega jijjiiramni dhufe booda paartiin naannoon 9 turte 13 taatee jirti. Walqixxummaa qabaa jechuudha. Warri aggaarii jaaman sun amma walqixa hiree biyyaa namni hundi walqixa murteessuu danda'a. Anaa siibee kan hafee jira jechuudha. Dinagdee irrattis dinagdeen akkuma duraan ummanni Oromootis ta'e ummanni Itoophiyaa dinagdee irraa fayyadamaa ture. Dinagdee sobaat ture akkuma fakkeessumaan tarsiimoon bocame tarsiimoo fakkeessuti. Amma eega jijjiiramni kun dhufe qotee bulaan inisheetiivii haarawaa ijaarame qamadii oomishuu danda'ee jira namni boonaa kan nyaatee akka bulu godhuu danda'amee jira jechuudha. Kun jijjiirama kanaan argachuu dandeenya. Akka naannoo keenya qamadiin facaafne waggaatti huggulama. Hulaa keessan dura dhaabbadhaabe waan adda addaa qaalona dhoortoo kadhanne alarraan galchinu gana ni kennina malee uummata alaatiif. Dhuguma lamaan kana keessatti jijjiirama guddaa nuufite bishaan boombaa ulaa duraa waraabbanna. Ifaa ulaa duraa ibsanna. Jijjiirama kanaa oli ni dhufa jeetu yaadan. Anamma akka jiru nagartu guddina kiyya kanaan nama guddaadhaan. Anaafuu hojii naa uume lukkuu horsiisuu jira horii qillibirra jira ammallee dheettanii ilaaluu dandeessan injifannoo cimaa kanaa achi waan inni muu qabu.